waan hin hojjennee waadaan gallu waan waadaa galle immoo qabatamaan hojjennee agarsiifnaa kan jedhan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee kutaa magaalaa Lammii Kuraatti giddugala gabaa akka magaalaatti torbaffaan bu'uuraalee misoomaa hunda guuttatee ijaarsi isaa xumurame ifatti eebbisiisaniiru. Sirna eebbaa kanarratti Aadde Adaanech haasawa taasisaniin hojiiwwan misoomaa magaalattii keessatti hojjetaman hundi fayyadamummaa hawaasa keenyaa kan mirkaneessanidha jedhan. የምንሰራው ሁሉ ጊዜ ተግባራዊ ውጤት እንዲያመጣ ታሳቢ አድርገን yeroo hunda hojiin misoomaa kamuu magaalattii keessatti wayita hojjetamu bu'a qabeessummaan isaa qabatamaan akka mul'atu yaadama jedhu qabanneeti. Waan hin hojjenne uummataaf waadaan gallu waan waadaa galle immoo qabatamaan hojjennee agarsiisna. Aadaa hojii jijjiiruun 24/7 sirnaan itti fayyadamnee hawaasa hirmaachisuun bu'aa argamedha. Hojiiwwan kana keessatti walumaa gala fayyadamummaa hawaasaa yoo ilaalle gama carraa hojii uumuutiin naannoo jiranitti iddoo gurgurtaa akka argatan oomishaalee garaagaraa karaa salphaatiin akka argatanii fi oomishaalee biyya alaa immoo kan biyya keessaan bakka akka buusaniifidha. Akkasumas oomishaalee gara alaatti ergaman baay'inaan akka oomishan taasisuun hojiin jijjiiramaa hiika qabu jiraattota keenya irratti fiduu dandeenyeerra. Giddugalli gabaa Lammii Kuraa kunis akkuma argamu baay'ee guddaa kan ta'ee fi kan kanaan duraarraa adda kan ta'e bu'uuraalee misoomaa hunda kan guuttatee fi iddoowwan gurgurtaa hedduu kan of keessatti qabatedha. Giddugalli gabaa kun Finfinneedhaaf torbaffaa yoo ta'u qaala'insa jireenyaa kan salphisan kutaalee ho'iinsaa fi qabbaneessaa ammayyaa 221 suuqota jumlaa fi qinxaaboo suppermaarkeettota manneen daakuu fi yeroo tokkotti tajaajila dhaabbannaa konkolaattota 250 kennuu kan danda'an ta'us dubbataniiru. በዚህ የገበያ ልማት Giddugalli gabaa kun Finfinneedhaaf torbaffaa yoo ta'u qaala'insa jireenyaa kan salphisan kutaalee ho'isanii fi qabbaneessan ammayyaa 221 suuqota jumlaa fi qinxaaboo suppermaarkeetota manneen daakuu fi yeroo tokkotti tajaajila bakka dhaabbannaa konkolaattotaa 250 kennuu kan danda'u qaba. Giddugala gabaa kanaan uummanni keenya dhimma jireenyaa guyyaa guyyaatiif kan itti fayyadamu oomishaalee callaa, fuduraaf muduraa, oomishaalee barbarree fi mi'eessituu akkasumas oomishaalee warshaa sirna gabaa giddugala tokkoon dhugoomsineerra. Oomishaaleen giddugala kanatti dhiyaatan harka 15 hanga 20 gatii gadi aanaan kan itti gurguraman cancala faddaaltotaa seeraan alaa gatii namatti jabeessan kutuudhaan oomishtoota dhiyeessiin walirraa hin cinne akka dhiyaatu kan taasisuu fi ba'aa jireenya jiraattota magaalaa keenyaa kan salphisudha. Giddugalichi lafa hektaara 3.2 kan qubate yoo ta'u suuqiiwwan gurgurtaa oomishaalee dabalatee bu'uuraalee misoomaa barbaachisoo kan guutamee ijaarame ta'uu kan dubbatan hooggantuun biiroo diizaayinii fi ijaarsa magaalaa Finfinnee Injiinar Hayyaallesh Ayilamaaraam magaalaa fi baadiyyaa walitti hidhamiinsa uumuu darbee oomishni kallattiidhaan qote bulaarraa gara fayyadamtoota akka qaqqabuuf giddugala tajaajiluudha jedhan. ማዕከሉ በአጠቃላይ በ3.2 ሄክታር giddugalichi walumaa galatti lafa hektaara 3.2 kan qubatedha. Suuqiiwwan kuduraa fi muduraa garaagaraa jumlaan ittiin gurguramu 15 fi qinxaaboon gurguramu 95 of keessaa qaba. Akkasumas midhaan gosa garaagaraa kan ittiin gurguramu mankuusaa 106 of keessaa qaba. Walumaa galatti iddoowwan gurgurtaa 221 kan qabudha. Iddoowwan dhaabbii konkolaataaf oolan 251 dabalatee bu'uuraalee misoomaa barbaachisoo ta'aniin guutamee kan ijaaramedha. Pirojektiin kun magaalaa fi baadiyyaa wal quunnamsiisuun qonnaan bulaan oomishaalee kallattiidhaan gara fayyadamtootaa akka galchuuf kan gargaarudha. Hooggantuun biiroo daldalaa magaalaa Finfinnee Aadde Habiibaa Siraach saganticha irratti haasawa taasisaniin giddugalichi tajaajila barbaadameef akka ooluuf biirichi hordofii fi deeggarsa barbaachisu kan taasisu ta'uu dubbataniiru. ማዕከላቱ ምርቶቹን በጥራትና በብዛት giddugalichi oomishaaleen baay'inaa fi qulqullinaan dhiyeessuun magaalattitti dhiheessii oomishaalee tasgabbeessuuf daldalli ammayyaawaan akka jiraatu akka taasisuu fi biirichi hordofii fi deeggarsa akka taasisuuf itti gaafatamummaa itti kenname xiyyeeffannaan akka hojjetu ibsuun barbaada.